dirree kana hin dabarre amma waqtii masaati jechuudha. Innaa bakka jechuu barbaadee kananii wanni diigamee ture namoonni biyya keessa yoo itti dhuftan jiraachuu dandeessu jechuudha. Amma bira ture bakki tokko shan wayiyyuu innaa karaa muluu diigamee tu jira jechuudha. Maaliif manni karaa wanni itti siqee jiru jechuudha. Mana gara isfaaltii itti siqee jiru diigamee jira jechuudha. Maaliif karaa tolchuudha yookiin immoo hababa dhaabuudhaaf jechuudha. Kan manganni diigamee manni namaa diigamee innaa dura manni karaa xixiqqoo bakka mana nyaataa bakka buna namni jala taa'ee namoonni tokko jala taa'ee kan buna fa'aa gurguratu jechuudha. Innaa kanaafuu maaliif yaadadha seetanii Abiyyi Ahmed yeroo karaa kana jijjiiruu mana kana bubuqqisee karaarraa faffageessu akka Dubaayin godhaa akka Dubaayin kan bareechaa jedhee jedhanii beektu. Innaa maaliif mee baasii keessa jira malee ta'u gadi bu'ee isinitti narkisiisa ta'e dhugaa hababaan karaarra dhaabbatee jiru baay'ee namatti tola jechuudha. Gamaa gamanaan hababaan dhaabatee yeroo mana barumsaa ganama ijoollee fuudhee deemu bakka sarraatanyoonni inni kaan hin kotokkota inni kaan bishaan baasiin nama gufaa jira. Inni kaan bishaan kobaasaa inni kaan jala isaa deemee kotokkota inni kaan immoo bakka jala babbareecha jechuudha. Sarraatanyoo kan jira ganama waa ganama sanitti narkisiisa jechuudha yeroo darbu. Amma guyyaa kana garuu namni amma guyyaa galaatiin jira jechuudha. Innaa maaliif kaasee tanii maaliif kaasuu barbaadee kananii innaa maaliif kaasuu barbaadee kanan jechuudha. Biyyi keenya dhuguma akka biyya kanaatti nuu guddattu osoo ta'e biyyi kun amma fakkeenyaaf erga guddattee waggaa 51ffaa barana kabajattee jirti jechuudha. Keenya immoo tokkorraayyuu hin kaane tokko dhiisaatii of dandeesse saba ishii dandeessee bulaa hin jirtu. Walirratti ka'uudha, wal ajjeesuudha, sabni tokko saba tokko jibbuudha, mana walirratti gubuudha, aangoo isaaniifi jedhanii waan meeqa godhaa jiru jechuudha biyya sana keessa. Lamaan isiniin jechuu barbaadee kananii biyyi kun jechuudha wanni takka qabdi. Maqaa sanatti baandiraa takka qabdi. Baandiraan kun isaa jechuudha namni tokko kan tokkoon qabu namni tokko kan tokkoon qabu jechuudha. Baandiraan tokko hundumti isaayyuu kan nama tokkooti waan ta'eef tokko kan nama tokkooti waan ta'eef balbala isaanii irratti hidhatanii mana isaanii fuulduratti akka mana barumsaatti fannifatanii bakka baay'ee namatti tola. Kabajaa qabanii wal kabajanii biyya dimokiraasiin jirullee osoo hin taane amma biyya dimokiraasiin jiru warroota mootummaadhaan wal jijjiiran ta'uu danda'a waggaa 5 waggaa 8 waggaa 10 warroota wal jijjiiran osoo hin taane mootummoota dhalootatti walitti dabarsaa deeman jechuudha isaan kun. Amma fakkeenyaaf namicha amma aangoorra jiru kunii namicha aangoorra jiru kun yoo du'ee ilma isaatitti darbaa jechuudha. Ilmi isaa sun immoo akkasuma biyya kana bulchee yoo biyyaan isaa ga'ee inni akkasuma boqotee dhalootaa duuf immoo dhala isaarraa gara dhala isaatti darbaa deemaa jechuudha. Kanaaf isinii haasa'e. Innaa kan keenya dimokiraasii jedhanii dimokiraasii jechuun mootummoonni waggaa 5 jijjiiramuu biyya sanaa fi kan ta'an jechuudha. Garuu biyya kana keessatti mootummoota kan jijjiiramuu haabatan malee mootummoota meeqa biyya kana keessa jiran Dubaayii kana keessatti
baay'ee qabamaa turanii jechuudha. Hin jijjiirame namichi du'e kun haala nama gaariidha jedhanii uummata hin yaada, saba biraallee hin yaada, saba kanaallee hin yaada jechaa turan jechuudha. Innaa maaliif akkuma inni du'ee mootummaan kun jijjiiramiin haalli hundaa jijjiiramee ture jechuudha. Yoo yaadatu ta'ee ji'a 11ffaa jila ji'a 10 qabee 10, 11, 12 jidduu kana keessa ijoolleen baay'ee qabamte galaa turte jechuudha. Ijoolleen ala keessa madaamonni yeroo rakkisan hojii gadhiisanii ba'anii ala keessa dalagaa jiranii isaan yeroo baay'ee kan qabametu jira, qabamanii galaa jira jechuudha. Yaa fuudhee ganna darbu innaa waasiniin jechuun barbaadee kananii mucayyoo tokko kan hin yaadanne kan hin irraanfanne jechuudha. Kan hin yaadanne siniin jedhama kan hin irraanfanne goddanyaa kiyya turte akka carraa mana kontiraataatii kan isheen baddee ji'an guunne jechuudha. Baddee innaa baddee ji'an guunne jechuudha. Anuma biraa baate anuma biraa suuqiin naqeette ani bakka hojiitti gahee dhufeetamini buna sii danfisaa suuqiin deemanaan jette suuqii deemte jechuudha. Suuqii deemte ani dhuftiin eega ani dhuftiin eegaa jechuudha. Baasii na raasaa jedhan akka silkii kiyya bakka godhadhuudhaan harkumatti hin qabadhe. Innaa ani dhuftii kan ishee eega malee ani qabamtee waan beeku tokkollee hin qabu jechuudha. Innaa achiin booda ijoollee lamatu qabame jechuudha. Ijoollee lamaan sunuu anuma biraa ba'anii dhaqnee buna bunnee dhufnaadha. Kan isaan ba'an malee carraadha isinii galee kan namatti fidusi kan nama biraa dhorgusi. Innaa ijoolleen kun ba'anii hin turre qabamanidha. Namni lama biraa deebi'e namni lama suuqii keessatti hafe isaan lama ta'anii akka gadi ba'aniini galtee isaanii qabamanii warri suuqii keessatti hafan immoo hin hafanii jechuudha. Achiin booda jarri lamaan dhufanii nutis kaganaa dhufneetuma eegna malee wanta achiin hafan natti hin fakkaanne jechuudha. Innaa achumaan isheen maal jette seetaa hin dhufanii iyyuu jennee gaafan hin dhufan an amma ganaa dhufanii buna nuu danfisuun eega malee achiin hafanii waan eegu tokkollee hin qabu jechuudha. Qofaan na qabee jira ijoollisaa. Achiin booda isheen kee hin dhufanii jennaan gurbaan inni mana ijaazaa suni mana ijaazaa sun jechuudha. Maal jedhe seetanii bishaanoo mana firaa dhaqanii mana goddanyaa ishee deemtee goddanyaa ishee jalaa immoo firatu bu'ee achuma ishee fayyadamuu nuun jedhe. Achumaan jennaan silaa'oo kana sinni goonadhanii koo ba'ani maaliif didan jenne ani shakkin illee arsiin gadhamu jechuudha. Wanta inni irraanfanne ji'a 11ffaa fi ji'a 12ffaa keessa sinni yaadachiisuu biyyaa fi yannaan achumaani otuma eegnu duubarraa mucayyoo tokko natti gurgurte masii fi mucayyoo isheen bira jirtu sun hin qabamtee nuti naaf jettee naaf ani beeku mana namaa jirti jedhan malee qabamannaan jennee jedhe sobuu sobanii sinnoofsan malee jettee qabamtee mana hidhaa jirti naaf jettee achumaan gaafa cinaan gurbaa mana jiru sana jirti gaggaafanna maal gootu ijoolleen oo qabatu jettee sinitti sinitti fiddeen oduu malee bakka ijoollee sun qabamanii torbee lama hin guunne yookiin immoo torbee lamaa ta'uu kana torbee sadaa ta'uu kana mana hidhaa keessa turanii gara biyyaatti asuma ijoolleen tikeetti muranii fi shaanxaa wanta tokkos kakkalanii fi ijoolleen sun biyya galtee ammallee galan gara mucayyoo ishee tokko dhufeetti seentee jirti isheen tokkos biyya biraallee jirti jechuudha. Inna maaliif siniif kaasee mootummaan tokko yoo duru ni jijjiirama jechuudha. Uummanni kanatti qabamee biyya galaa ture ammoo galee kanatti erga 2023 namni qabamaallee hin jiru. Ijoollee
ijoolleen dhaqqeellee nu qabaa hoo jette qabaan darbeeraa jedhu qabaan darbeera waan jedhaniifu amma qabaa hin jiranii sinin jedha እና kanaafuu maal sinin jechuu barbaade kan asumaan sinin gabaabsa dhimma karaatidha kanani kaase dhimma karaa yeroo ilaalu bareeda ababaan dhaabbattee tarree galteetu bareeddee jirti yeroon isa argu biyyi keenyallee akkasuma nu bareeddi laata kan yeroo naqee argee ol qofforamee gadi qofforamee ol baxaxame gadi baxaxame awwaarri dhaqee makiinaa keessa yoo teesseen argitu jechuudha awwaarra soonii ka'ee makiinaa soonii kaasee jechuudha innaa inni bareedee ababaan dhaabbatee akkan amma asii argutti galee argaa laata akkanatti nuu sirra ta'a laata biyyi keenyallee akka biyyi kun guddattee biyyi keenyallee nuu guddataa laata maaliif akka biyya kanaan godha waan jedhee ka'eefi akkasuma nuu guddisaa laata yookiin immoo biyyi keenya nu jijjiiramti laata kan jedhu irratti yaadadhee isiniin jedha kanaafuu guddaa galatooma addaa sheer laayik gochuu dagatiina sagaleen na duudee jira galatooma isiniin jedha